Asinja. Enggak lebih aku masih terlalu kasar ini tim Abi mal. Arran harus ikut. Ani nu nabri dressing. Nama nabri dressing April. Ala kan Mana cerita kata sih. berubah kan nanti kata nih. Coba tak kena rabo cuci. Oh, syai जो bahasa में कैसी कंपनी की करना चाहिए. Kino ando gaira ko trigu jam buran gaira. Nami syai Jadi dum mina kerana syai itu dulu. jawab. Adna Akkana no. ni lolle fi shayi duro na ergite. Man बेटा मेरा कितना पता है सीखेगा तो तुम से करती है. Abi tabe shamara ma katunne cabsitanu ma beektu mi mal. Shamar baqaw ta अब kifti ti ko to na du gime ndum bush bushi ti yoge tamba ka chwat la fadoft. क्या निंजन अनिंजन. Ay am shi kitatin ke afana marif fana sob. Apa nama mereka itu abang ki nada tempe kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang ki nada tempe anak. Ende baka inde Oh, deta charo ko bendelo. angkau ikat sinjero. Hmm. Tolfatte na tiko poite demo all mai kalbi ke zakte. Ah mal tatul fadani ani agar tari aku baka ari ti to kada bar yero ken baka yero arga def kuma kan titisene mante. Kara Mal kesayu tatul. siyan ne kara kesayu siyan ne kamet. Yo kana ti kalbi uru Ah, gundage. mal ya chuwar wahdet. Laki siwa ya. Garam tu garam. Eh? Maleta. Garam tu garam ya. Wallahi wala naga me mano kata mo me wa na jaba ga fadai go. Siga fadai ko. Aisyah afan ni afan jarat ni naga fatu kamar. Tekas tu kol fadit. हमारी Ate la. बेवकूफ 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 Himbe kamu be war himbe ke getani me video saya dem tani to lal tenu kirmo Facebook ko satar lal temme ma afan amar fan batiya ko ko to ko risa. Nani se la ko to ko risi naso. Ana boli agal. لا من ما قبل سام بيتا मेरे ما قبل सा कि नंदे और हमारा हमारे बंदे Himbe ka गाप तो को chara no. मुझे ना कोई तो को बर्रे से गाप तो मुझे क्या बचा तक कोई ना दे गाप सुनो करे ना भी फेंकते हो नहीं गाप तो हम रुका वाले तो हैं Himbe ka chara ruga rabbi. नंदे को दुआ और सो इसी काला नांजा नहीं नंदे हो ना दुआ दुबच्चो का कल Garum माफना kuna fi को shayi ya cara. और Garum kuna कमेंट fi चला shayi. और कमेंट चला तो को सब तो को बर्रे से कल माफना को पैसे ना माले तो Eh, anu Mashi. anu guya me kasi terkade na rewu dar hakka na je Inde, ayan guya unda sita talaga sillala. Lala kalabi. Sillala gar ukke yamma sarakas to wadi fralle sege de dabe kas mara de tiktok kan fagira mon te mane uga yoro wai ukke sarakas wade. Kam numrat. mula kan jiru ba ko mula kan jiru ba kasi tu kesi raka so to kole mara ro na kis malle libra kana Ay jama sarfati chumman mo sitte mara de guba ama alaykum Gurba ma lakin gudi ma kan singe video sir de lage de stera rafsu tu ma lo salfate mo jalis tau kini ma nafsi ko esta wale. ero mal Garum de biste wa man arrafsu ta do gero sane ari da ka se arrafse. ani mara sonam na ra dina ma de ra ma ma kam la re ni so nam na ra ma 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 de bodde san to beta Sirri da garu nam to ko nama komenti ya gara yoro ne ni wato ko dubbe silati ko masu kasukara te so gida te embe guti ba kara wato na do fa gedel gibi. Tish, maka karmu kana tu na dofa bekta. Ina baka kuni kuno na dofa lale kolfa gedel gibi. Gedel ina ko tagadal pesa gibi ira. gadal gibi tagadal gibi surako ko beta Apa amprat. Gari-gari invece, gari akan aku sulit kan kalau ibu darah nama hari itu. Makanya yang kamu nopol bisa jadi, yo atuh mau duga tuh kalau bekerja jadi masih arus tuh nopol bisa jadi jawab berat.
waan ati dubbatte san qalbii keessatti yaadu edaanis asin osoo hin dhagahin harkaan barreessana fakkaatte beektaa nama biraallee jalallee seenee komantii ilaala yoo inni waan namsu waan dhugaa tokko waan dasna jedhu tokko dubbate jala seenee ilaala garuu gariin maal jedhe siitachi meelatu gowwaa maali ta'e in kolfa nama san jala eegas nama san jala illee dhaqee ilaala viidiyoo isaa akkam namni sun onnoo qaba ni jechuun hin jiraame namni sun waan beekamtii gadhiisa moo waan jira madaala waan bareedaa gadhiisa moo wanni takka jala hin jiru. Suuraan isaa hin jiru, viidiyoon isaa hin jiru. Sirriidha. Nama akkasii nama arrabsu. Nama akkasii mee nama arrabsu nama arrabsu gurguddatee paasantii dhibba keessaa 95 nama suuraa isaan fayyadamu nama viidiyoo isaan fayyadamu. Namarraa arrabsa viidiyoo kee akkana afaan bal'isanii achi na dabsanii akka ol na dabsanii boocna godhanii akka wasan nan goon hin jiru. Indaalee kulfaan. Ati boodaan fakkeenyaaf Jawaar Muhammad irraa fudhu Jawaar namni hin arrabsu hin jira jechuudha. Waan hin jedhanii hin qaba. Waan sanii miti hayyoonnummaan inni waliin dalagu itti deebitee itti yaadatee akkuma nama xiqqisaa kan ofirraa taa'ee hin jiru. Inni eessa jira? Sunniin eessa jirti? Sagaleen kennu hin dhagahamu jallaa. Kanaafuu nama arrabaa tokko deebisuu nama arrabaa deebisna arraba namaa deebisuu yoo jammarte kalaas faayidaan hin qabu illee akkasuma cabsee nama sun yoo dhiibbe namni sun akira deemee tiifama si godhata yookaan ammoo farkeetii deebi'e yoo arraba isaa deebisuu dide. Sirriidha garuu. Sirriidha. Kanumaafuu nama arraba sun yoo deebifteef isa sagalee taate isa paawarii kenniteef iyyuu ittuma deemee ittuma fufani. Yoo eegasanii akkuma saree jaballaa imalaaltee nuraa calle ofiin tuffatamee dabbaramee si ala dhufuu dhibe. Waalaikum salaam warahmatullahi. Asiruma komintii ijoollee Oromoo baay'inaan dubbisa malee yaani maaliif baay'inaan hin dubbisu maaliif hundi isaa arraba waan ta'eef hojii isaanii waan natti himataniif maaliif baay'isee waan hin jedhu bakka ijoollee Oromoo tokko ijoolleen beekamu warra Amaaraa bakka akkatti duraan beektu tokkoof deddeebisa malee komintii dhassanuu hin deebisu baay'inaan. Maaliif? Awwarri Amaaraa wayita kam na arrabsise wayita gaafatu viidiyoo lama hojjetee shamarran Oromoo warqii shamarran Amaaraa carqii yoo tan jedhu tokkoo fi ammallee shamarran Oromoo Amaaraa kana jalatti miidhagina boona hunduu wanta kan dubbanne malee. Eewan arrabni isaan nama arrabsanillee dhugaa rabbi akkuma isaanii walgad kan jedhe tokko na qofachiisan. Baay'ee kolfanaatee garuu ni kolfaan. Nama bashannansiisaa. Isaan garuu nama arsanii nama barreessanii nama bashannansiisa. Yeroo tokkoon yeroo hojii fixee akka taa'u kan riifirran seenu wannoo godha. Komintii dubbisa. Dubbiseen koo baay'ee kolfa dhugaa bakka hojiidha dagadhee. Jira sadii. Dhugaa akka gowwaa kolfa beektaa bakka dagadhee bakka jiruuf dagadheetiin komintiidhaan sammaxameen kolfa. Dhugaa yeroo meeqa namatti natti dhuftee bakka kolfa haala malee kolfa beektaa sagalee kiyya akka malee deemaa simmoo gibilii kana ollaa nama namittiitu jira. Waa taate jettee natti fakkaatee dhufti namittiin. Ollaan akka silkii daggaf jedhee sarakkatti dubbisa. Innaa itti naanna'anii yeroo baay'ee. Sagalee taargetii itti guddoo kolfitee mata dureen kun siifame jibitaan irra shallalaa jedha. Maal sulla shallalaa? Mata dureen keessa maali jennaan jibitiin irra shallalaa jiran jireen kan maal balleessan. Mata dureen kolfaayi. Mata dureen maali ture mata dureen qabannee kun Toomiif jeeridha. Toomi nu jaalalaan qabamee gaafa makiinaa onnoo jalachiise. Eenyutu jaalalaan qabamee makiinaa abbaa jalachiise? Toomiin nu jaalalaan qabamee jennaan eegasan baabura jalachiisee hin jedhen. Jaalalli bar mootii ejjennuu namaati. Kana shakkii qabna nan boojisiin isin akkasitti. Ati waa jireenya jaalala ta'uu isaa hin dagattanii. Inni soofti illee hin qabu yoo bo'e waan ofirraa kun hin qabu. Dhugaa bakka jechuun dhugaa dhiira boo maal akka ta'e beekta yeroo boo bakka haala malee onnee isaatirraa kan jaalatu fi onnee isaa qulqulluu kan kennetu boo'a malee onnee isaa kan hin kennine amma yeraas guddaa'edha. Badii raka dhiirri fakkeenya yoo bo'ellee mukeessa bo'eetu mudallisa malee sooshaal miidiyaa irra ba'een bo'u beekan. Gama yoo bo'onnellee kama jaalanne sanuu yoo dhabne qaboonu taate
Ofuma keessatti balbala qabannee riqirii goonee boonnee ofirraa xumuranne kaana. Shamarri yeroo dheeraadhaaf dagachuu hin dandeechu. Dhiirri dafee dagata. Hin miidhamaa garuu dafee dagata. Shamarri Shamarran irra dafee abadaan daga. hin dagattu. Shamarran irra dafee daga. No, hin dagattu dhugaa. Keessa ishii keessatti aariidhaa jettee karaa biraa waan hojjechuu dandeetti. Garuu keessa ishii yeroo hunda yaada nama sana. Meeshii kana Yeroo jaalalatti gaggaraa jabaatu sama kan immoo dhiyaatan. aara shamarri hin dagattu dhugaa waan beekuman shamarra hedduu argeessi hin dagattu. Garuu dhaa'iin aartii obsa qabdu. Obsa qabdu. Ka jaalala irratti garaa jabaatu shamarran immoo kamni dhiyaatan. Aara dhiiratu jabaadha dhugaa. Dhiiratu jabaata gara. Osoo hin taane akkanatti akka kennetti. Warra dhiiratu jabaata. Maaloo Mee biyya Arabaa kana dhuguma hoo dubbanne tabiyyaaraa ka jawaala mana qimamii tabiyyaaraa ka maalamii jawaala. hoo dubbanne jirra gargaarti. Mee dhuguma yoo dubbanne Ayya. biyya alaa kanarraa mee amma lamisaal yaa kun jaarsa ishii dhiistee biyya dhuftee as dhuftee miti asoo biyya kana dhufte nama bul في داخل الكرسي نفس شو اسمه الشيبس كله يجي اسمه makiinaa halli baadeen بابون شو هذا بابون شو باب منسون ينسون أو بابون ممكن مني Innaa ooshiin ani kan heerumte achi biyya hojii dhageettee olii galanii dhufan ta'e inni hoggaa lama ta'e hoggaa takkaa ishee eeguu hin danda'u. Qaata nadheen biraa bira dhaqee wanta biraa xumuree daa'imtuu bakka kan guddattee daandiidhaan deemtu argite ishiin biyyatti gatte. Garuu ishiin asitti hojiidhaan faggaatti. Argitee dhiirra kana malee jabaata gara. Fakkeenya isiin qara maaliif dhiistee biyyaa baate fakkeenya qofa. Buddeena eelera Inni dhoowwitee fuuldura isaanii jijjiiru biyyaa baate. wallaan Loogoo isaanii agarra. jijjiiruuf biyyaa baate waliin mari'atanii walii galanii biyyaa baate. Mucattiin tuni ol erga abbaan manaa fuudhanii daa'ima qabaatanii daa'ima san immoo ittiin bulchan tokko harka qalleeyyii waan ta'aniif biyya ormaa deemee waliin mari'atanii waliin galanii hunduu as ergate. Erga as ergatee inni illee ishii qarqaaree bultii san ijoollee ofii guddifateetuma qollofee taa'ee too nafti isaa qaamni nama tokko oo'atiin ajajii siin ajajamu jechuudha. Kashamaraas ta'e abbaan fedhe haa ta'utiin nama simmeetii ofii tokko xaxxarachuu ni danda'a namni kamiyyuu. Sirees dhugaadha. Garuu Bakka kanatti ijoollee isaa sana odoo argu maxaxxii mana maxaxxii mana suusaa suusii kana ooshin qashasii mana ijaaraa kana ijaaradha sobee mana mormaa kaasee suuraatti erga kursii dhaqee too mana tokkoo dhaqee suura kaasee kana galcheedhaani garuu inni foonnoon isaa hojii isaa kan biraati. ani wanni kun amma dhugaa wanni kana takkaa dhibbanni fedhi jaanaatti hin beeku garuu dhugaallee hin jiru fakkeenya nama summa mana namaaf taa'an fakkeenya ati yoo heerumte fira keetu jira gosa keetu jira abbee qabda obbolee qabda fakkeenya yoo akka jaallatatti yookaan ammoo akka nikaa karaa halaalaan eega wal taatanii bultii ijaarratanii maatii tokko argatanii yookaan ijoollee tokko argatanii biyyaa deemte fira qabdaa nama mara qabda moo jira wallah alhamdulillah. Yookiin mana kaasu kana obboleeyyan keetti jiraate obboleeyyan keetti suuraa ergiteeti mana kana dhaqaa naa laalaa jettaan yookaan abbeetiin naa laalaa jettaan wanni kun namni hin argaa akkamitti akkana ta'uu danda'a kana garra ni haa bara malee baran fakkeenya yoo akkasi dhalaa takka ta'uu danda'e taate eegorri keennaaf warri kee wal beeke fakkeenya eegorri keenna warri keessa wal beeke booda warri keennaaf keessa wal beeke booda sobuu hin danda'u. Maaliif viidiyoo kaasu jira suuraa naa kaas jettaa suuraa masa warri keessanii ergaa warri keessanii argaati warri keessanii bilbiltaa mana kanaa ijaaraa jirettaanii mee akkam sobuu danda'a. Haraa yoo fireentii taate fakkeenya onlaayinii irratti yoo wal barre sobuu danda'a. Ammaa suni karaa sanitti sobuu danda'a. Waan warri keessaniif warri isaa wal hin beekneef waan firummaa yookaan immoo isayyuu hin beekneef qaamaan waan hin arginiif onlaayinii irratti waan argite gara sanii si sobuu danda'a. Garuu karaa halaala irratti dhimma si sobne waan hin jiru miti.
Yoo si mudate hikmaa yookaan yoo ilmoo qabaattee kan si mudatu taate warra qabdaa warra keessatti dhiibdee warra keessan mana san dhaqee ilaaluuf moo akkuma akka fireentii kanatti sosobuu danda'e. Ay dhugaa kan jaalalatti qoosu kan garaa jabaatu dhiira dhee yaadaan. Maaliif nama hedduu argisu miidiyaa irrattis kan mul'atu garuu dhiira. Shamarran hundis miti muraasa. Hin jirti shamarran akkasiitis garuu hundaa miti muraasa. Kan 100% منو 5% yoo taate yoo jechuun persentii 5 yoo taate shamarra akkasii yoo 95 immoo amanamtu dhugaadha. Takka jaalalli garuu hin fatti. Dhiirri dhibba keessaa minuu 50 yoo ta'e shaqixxee qixxee. Lagi kun gandummaa shamarraniiti malee mudara. Dhugaadha bar persentii 50 qixxee qixxeedha dhiirri. Qixxee qixxee. Waan jettu dhageessa. Akka waan jettu dhageessa. Makiinaa qaban, suuqa qaba, katamaa jiraanna jedhee nikaa na godhatee jedhee na sobee kam kun dhugaatee addaaree jiru. Hai. Ai kuni odoo asitti ol barattanii ana si gootuuf ta'e balleessaan kan mashamaraati jedhee yaada ol fuudhee nama nikaa qabu nama warri firri ol beeku yoo ta'e achirratti bakka jiraami balleessaan kan isaa jedhamee fudhatama waan ta'eef kanaafuu shamarran ta'een ammoo odoo asitti waan miidiyaan ol barattaniitu waan qabatamaan qabne tokkoon hin deemina jedhee yaada warra ofiitis ta'e barsiisee warrallee ol barsiisanii nikaa godhatan ayyee haa ta'u. Ansanuu yeroo ammaa kana shamarran ta'ee akkam shawwadamuu dandeessi nagarraa yeroo ammaa kana keessatti sanuu yeroo xiqqaa fi guddaan sooshaal miidiyaa fayyadamuu wanni madda osoo jiru akkamitti shawwadamuu hin danda'amu. Persentii 50 jiru jechaa jiraniidha dhaggeeffadhu. Persentii 40 gadi galchee jira persentii 50 persentii 60. Sun garee keetii laa garee keetii wari. Dhugaadha. Isi warri shamarranii wal deeggartanii beektaa? Aaratti lakki warri dhiiraa dhuguma cakkaanyiidha haadha manaa ni kaallaa qabullee nooma qaxaqaxa qulla miidiyaatti baasee nafti inni bichaan laalu qabu miidiyaan akka laalu godhe kana caalaa cakkaanyiin hin jira shamarre dudduute bara akkas hin gootu dhuga yoo dhiirummaa qabaate shamarran isallee ajjeestee ofillee ajjeeste allaqa kana bakka gootummaa jechuun isa ajjeesu ofis balleessu malee miidiyaa irratti ol baasuun tagabii anamma akkaataa jettu kana dhiireedhee fudhadha gahiyyetti garuu turree qabataa mukillee qabaatee irraasuu danda'a. Wanni beekuu qabdu beektaa dhiiree jechuun surree godhatiin dhiirummaan hin guutu beektaa dhiirummaan surree keessaa miti beektaa dhiirummaa onnee keessa malee. Kan akka sanitti kan dhiireedhee fudhatu kana walii galla kanarratti dhiireedhee fudhatu. Amma suuraa kaasee viidiyoo akkas godhee maarii godhee kana dhiireedhee fudhatu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf namni hunduu karaa hunduu ni jira dhugaa dubbanne namni dogongoron jiru dhuguma dubbatama qoosni hafee dhugaa dhiira hikkees namni amanamaa ni jira namni rabbiin sodaatu namni rabbii alatti bulu shamara hijjees akkasuma ni jira jedhee akkasi waan ofii jiru dhiirri sanuma maalidha? tokkoffaa nama rabbi sodaatu. Bulguyyee amma dhugumaan bulguu fakkaadha urataa wayii amma bulguu fakkaadha bulguyyee kan jedhaatu. Koomante akkasiin kan nama arrabsu koomanti nama arrabsu dubbisiin beema. Nanti nama arrabsu. Ay beeksisa godhi. Sirriidha ammaa kan jireenyaaf barbaadu maami suuraa isii ol baasu iyyuu viidiyoowwan ol baasu malee akkanatti ol hin baasu ka'annoo taate malee ka lagisee taate malee. Maaf cufattare viidiyoo.
Ani cufanne koi narratti dawwalame haa keessatti. Ay uffach jaartii koo ni kanarraa qabdaa? Si qubeen jaatu Eessanii kan rakkatte buute? barbaadaan. Jaartii koo Qubeen jechuu jaatu kanneen hin rakkatte. jiru. Fikiriyyee. Wayye akkas jiru fikiriyyee kan jettu ni kanarraa qabaatte malee maallaa goota fikiriyyeen hin dee? Yeeni haala Garaa wayye daadhaan bulguu jedhanii nama arrabsanii too fikiriyyee jechuun jira. garaa si laaffifataara wayye jettuun Bulguu caalu nan jechaamu. garaa si laaffifate jiru yaa. Hin qabu mooree. Yakaamu. Deebi'eeru. Ayyee baga nagaannu. Hin qabu mooree ni ka'a. Si maqaan kee maal haa dubbifamu diigee qoon. Maqaan kee immoo? Balaahuu ismoo balaahuu jedhan. Maqaa kee immoo? Balaa. Agarraa ganna garagalchanii illee intala tana akkanaa taatu jedhanii gidee takka illee nu arrabsan viidiyoo hin agarre. Ani bari nama arrabsanii illee nama sanii arrabsu bara fakkeenya namni nama arrabsanii dafee abaadhi wayitoo namni waa jedhe akkama dafee ol dabarsa. Hin caqafadhu. Maqaa kee Asii si arrabsanuu nagarre. Nagarre si arrabsanuu. Kijibuun haraama. Warabbi. Abara kan tokko kinarra kennu. Facebook irrallee na korsiisanii YouTube irrallee irratti dalagatanii waan hedduu irratti dalagatanii ingidii itti haa tolu. Arrafee kan yoo laatu. Bakka YouTube sanii dooraa galchee waan akka eegaan illee osoo siqtee mudhii dhabee arrabee maal qabu. Ay dhugaan arraba tiktoo kanarratti barama erga baradhee jiru waggaadhaa guutuudha. Hin beeku duraan nama arrabsu ammallee qabachuu hin danda'u garuu arraba nama arrabsaniini. Ay tiktoo Anam tokko kee eega fayyadame ija afurii asii malee itti duraan jiree hin beeku mungkin jiru. maaliif nama maaliif jibbitare? Maal? Ay komentii wayiiti. Na bareeda. Ooyedha. Quufni hin jettu ture arraba. Oromoon osoo akka wal arrabsitu wal jajjabeessite sila namni dubbise hin jiru. Oromoon immoo ol xiqqeessaa bara waliin guddisu. Saba biraa yoo Adnaan ta'e saalfadha. Anis saalfadha nama saalfadha fakkaadha kuwan. Nama saalfadha fakkaadha kuwan jiiti. Ya? ati moo Hmm. bilbila meeqa qabda garuu moo mana ajaa'iba buutee si buufatte faate Laa kana maati qofa ofirraa cimiteetiin shaana fudhatee dhufa akkasuma naaf ta'e yaala. Yaala akkasuma. Aran jedhu nuti jedhin illee sheebnoo mucatti qashti wayya onnee diya. Wayne bakka ijoollee suudii bakka mana ajaa'ibsiif fixate. Jira Maqaan sanyii balleessituu. dhaga'uu nutti himina. Maqaa wal balleessuun barbaachisan. Maqaa wal balleessuun barbaade. Maqaan kee masarraa balahaa jedha yookiin immoo gannat namni hin beekne hin jiru bahee kanatti tiktoo kanarratti Gannati? yookiin balahaa amaara sisee naan jedhan waan an amaariif kana ta'uuf yeroo hunda amaara na sisee garuu ijoolleen oromoo badhii yoo kana akkan oromoo ta'e na beekan malee jedhu. Anu gaafa galaasee argu ijoollee amaara siisee jala siisanii oromoo taa'uuti bare. Nuti jiru. Dhugaadhi yoo kana erga amma oromoo dubbachuu qabeereef ji'a guutaan isa fakkaate.
Akkana Ana maaliif ate irratti koo maaltu afaan saba biraa dubbisiise qo'aa qabda yeroo. jechuun afaan saba biraatiin kan fayyadamu amaariffaa fi odoo hin taane warra amaaraatiif odoo hin taane beersaboochi hedduutu na jala jira beektaa. Na ijoollee musin jecha ijoolleen jaaladhu waan taateef immoo ijoollee dabuuf minaamintiin tun immoo afaan oromoo hin danda'an amaariffa xiqqoo dhaga waan ta'eef isaanumaaf maalaan oromoo waan amaariffa jaalala isaanii qabaadheetiif miti ani kan dalaguuf beersaboochiidhaaf ture akkas amma qoonqoo kee barsiisa bakka duubochi Siifu Oromoo ni sodaadhamma kaamera adii kaameraa maa sodaattee yeroo maal ijaasaa fardummaa maa jirti. maal siraatam kaana maas Duraan yeroo walaa kaameraa waraabaa tokko waggaa kanaa fi waggaa lammeessaa kanaati waggaa kanaan beeku. Viidiyoo gaaf kaameraa dura viidiyoo kaa'e muuziqaa kamiin sirbee muuziqaa wannootiin sirbee beekaa muuziqaa eebbisa addunyaatiin sirbee. Asii yoo naa sirbuu malee dalaan ammiilli na honna. kesodaarraa kan ka'e Warabbi asii yoo naa sirbuu malee dalaan ammiilli na honna. Akkasuma baradhee ammoo dantaan qabu. Waan akkasanii siifansanii. Ammiira viidiyoo ture dalagumaan godhe yeroo kudhan dileetii godhe. Dileetiin immoo baay'ee dileetiin kan qabu. Amma yeroo lammata gallachiisu. Liibii eega seenuu ji'a sadii moo ji'a afurii gaafa ji'a afurii naaf kaate liibii gaafa seenu immoo wanni dugdaa bishaan naqatti yoo namni seenuu jammare asuma hollachuu eegan dafee bareedee jijjiirra. Suutaan dheeda baracheedhanii eegatan waantota matataan baradhe amma garuu liibii tokko feesbuukaan danda'u garuu liibii tokko bareeda. Akkas. Kanarratti namni mudannoo hin qabne hin jiru. Qas bakas xiqqeessaniituma barta waan hunda rakkoo qabu waan hin baratamne. Liibii feesbuukaa osoo seenuti qolee rifattu moo duraan seentu? Ani liibii feesbuukaa irra seenee hin beeku jammar hin beeku karatti yeroo abanu garuu ni jira hin barannes fayyadamu sani feesbuuka bichaa fayyadaman poosta minaamin hin godha waan ta'u tokko hin daawwadha liibii minaamin irra seenu. Bakka liibii kan Osoo seentee rifattu. Garaan bishaan nan agarra dhiyaatu baaliyaa hin baanu. Ay qoy amma ni jammara dhugaa. Amma ijoollee tokko dhukkee irraa kaasa waan irratti feesbuuka irratti namni garuu kan daawwatu tiktook waan ta'e feesbuuka daawwata yeroo baay'ee. Uummanni keenya feesbuuka argina. Argee jira. Garuu uummanni feesbuuka arginu uummata libbee jabaa. Jechuun Itoophiyaa keessattuu kan fayyadaman qaxxitaa feesbuuka fayyadamu waan ta'eef tiktooka kana warra jirutu fayyadama malee baay'een hin fayyadamu Itoophiyaa keessatti. Kanaafuu dammoo feesbuukni baay'ee dhisnama. Ofiisii kan kadhatamu. Feesbuukni Oromoon fakkeenya Oromoon kan isiin irra jirtu feesbuukaa tokko dilema irra jirti. Tiwiitara irra hin jirtu. Instagiraama irra hin jirtu. Waan sabni biraa fayyadamu irra hin jirtu. Fakkeenyaaf sabni amma nuti feesbuuka fayyadamnaan sabni karaa biraa immoo Instagiraama fayyadama. Irra guddatee Tiwiitaraa fi Instagiraama amma sabni karaa biraa. Kanneen ammoo Oromoon hin jirtu. Fakkeenyaaf Instagiraama irratti hin jiru nama Oromoo keessaa namni Instagiraama miliyoona takka qabu agarra yoo foolo nama takka yoo Amaarri qabdi. Jirti ishee. An Instagram hin fayyadamu ni qaba garuu hin fayyadamu. Ana kan fayyadamu TikTok Facebook ka. Hin fayyadamu qabuun jammaree mareetuma dhiisa. Anillee takka takka seenii fayyadaman kan irra fayyadamu. Easy ta'eetiin. Ani irra guddadhee kan fayyadamu Tiktokii, Feesbuuka, Yuutuubii. Yuutuubiin immoo maaruu fayyadamu. Sinambal haa icaaltu.
ifama shabakaa keessa qabe. garuu sirraa galee miiree qaba reef mul'ii gattee utusanii hin argee utusanii hin malee shakkee. Akka feesbuuk marra ooltu jechuudha instaagiraama feesbuuk. لا انت بتحكي يوتيوبر ولا فيسبوك او يوتيوب انستغرام وقسم مرة جا كيسة مرة تكلم يعني جا كيسة مرة بوست وفكشن جاكنا فيه يو افارق دفي سين الدانا هاي هاي Ani feesbuuk daqiiqa sharoon laale bakka koomentii daawwadhe koomentii yookiin marsii kan nama kofalchiisuu jiraate daawwadhee marsii deebisee baay'ee saniin boodan seenu guyyaatti yookiin yeroo lama yookiin yeroo takka oguma oduun seeniin kan bulu jira yookiin guyyaa sadii yeroo takka saniin booda ayi miseenjera damuun fayyadaman feesbuuka bicha poostii godha malee miseenjera fayyadamuun ni du'a لا mataan nama فيسبوك انا gurra كنت am Facebook wallee onnam garuu oromoo kana daawwadha dura mataan dhukuu Facebook allaa yeroo jawaar jiru am beeknu jawaar ka caalu onnoo ta'e dhiise malee dura mataan dhukuu Facebook allaani waliin salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ara feesbuuka fayyadamnaan miseenjerii fayyadamnaan halkan rabanii buluun hin jiru kam dhuftee kam dhiista jana halanyeffattee Facebook irratti messenjera irratti imo fidatte ma messenjera irratti leg gootee najjinaatti ta'u godhaa. jamar janaadhaaf yeroo qabnu kan baanii fi hojjechuudhaaf biyyaa baane kan nu eeyyamamu fi abbaa manaa tokko Warri shamarranii baaguma yoo miidhanaa jennaa jaalallee qabnaa jettan. Haguma yoo wasofna qo'a. ani sobs jamar sobuun barbaadu si yoon sobe kan miidhamu nama sana yookiin immoo miidhuu nama sana miidhuun fedhu waan ta'eef yoon qabaadhanii qabaadha yoon qabne immoo hin qabu jedha maaliif karaa lamaa jechuudha yookiin jechuun argitee nama tokko hin qabu jettee itti dhiyaattee booda ni miidha waan lama dhabii taataa dhugaa dubbattee bakka sitti dukkanaa buluu wayya. Maa tamma hin qabu jettee natti hin dhiyaanne koo tamma hin qabu jettee natti hin dhiyaanne koo. Ani hin qabu hin jenne ni qaba jedha malee. Tamma hin qabu jettee natti hin dhiyaanne. Agam bau itu muka kau agak tentu kira terbebo itu muka mau no gon. Waalaikumsalam. Ya ani heeruun kan barbaadu yookiin abbaan manaa kee kan ta'uu barbaadu waan akka ta'e beekta ani kan jaaladhu doo hin taane inni kan sirriitti na jaalatu ta'uu qabaata. Maaliif inni kan na jaalatee na akka bakka butaanaan anaaf baqiidha allaqa. Banyak gila tadi rasa wadi gila. Kan na jaalatu yoo ta'e sirriitti na akka bakka baa sirriitti bakka jiraami naaf ta'a. Ni jaalata waan ta'eef na miidhu. Garuu kan na hin jaalanne ani kan jaaladhu yoo ta'e inni na miidha. Kanaaf shamarran ta'e yeroo hunda kan dabaluun gortu kana beekta. Jaalalli saniin booda hin dhufa. Ani waan jaalachuullee baadhe inni onnee isaatirraa kan na jaalatu saniin booda abadaan. Wanta tokko irratti fayyadamuun barbaadu yookiin waan tokkos balleessuun barbaadu. Erga inni jaalatee naaf ta'e. Agette shamarran nuti boonta shamarran diri kanatti boontan dhageettan gorsa giitti dhageettan. Ay oromootee ani boochisa dhugaa ani kusi boochisa sila akkuma nama boochisa si boochisa qofiisa. Kana caalaa dhiiga boochisu addama goota kana caalaa dhiiga boochisu wayni libbii jabaatu wayni. Ada dubbachaa jira sanyii dubbachaa jira dubbattu yeroo lafaan jira miti dhugaa ni dhugaa na ta'e mucaa kana dhugaa jaalalli irraa qabee mummaa boochisa akka mucattii boochisanitti. Kana caalaa dhiiga boochisu kana caalaa dhiiga boochisu addama goota. Akkana garra yoo kana. Ani bakka nama bakka akka mucattii san boo'ee mucattii si jaalatti san boo'ee karaa baddee si deebisanii saniin booda ishisiin jedha malee. Injiru wanti biraa hindi. Injiru jecha of injiru jecha amma dhiigna boochisu addama na jaala koo isitti itti gaafatama waate.
dhageettoo warri naata jirtan malee. lakki nama kun yeroo isaa argitaa jechuudha bar yeroo san namaaf naata. Ergoodhaan mun yoo awwaa ta'e mudatti kanatti gaafatan. Waan haasaa jiru mata dureen Toomii fi Jeeridha. Wanni haasaa jiru mudatti kanatti jaalalaan na qabsiistee haala baddee amma argadde kunu. Inni mucattii takka immoo jaalala qabsiisee raawwatee jalaa badee inni immoo isa jaalala qabsiisee jalaa badee akkas. Ishi qoor. Egaa akkas taate maana boochiste qoor. Indee ati maa mucattii boochiste? Indee harki harka keenyannee deefaruun. Durisin na boochiste. Keenyannee mucattii maa boochiste? Durisin na boochiste. Ishiin guyyaa meeqa baddee karaa meeqa bultee akkasitti booddee onnee ishii cabee viidiyoo kudha mana soddomii meeqa gallakkiste. Ati karaa asii cabee ani waa hin nyaanne waa hin dhugne guyyaa meeqa akkasii dhagahuu bulee oolee hirribni hin qabu. Jaalalli nama boochisaayii. Jaalalli nyaata nama dhooga malee nama boochisaare. Nyaata nama dhoogaa. Nama sanoo dhabde immoo bakka karaa baddaa. Akkoo namni gariin maal jedhanii yoo si arga hedduu dhageenyi si malee jiraachuu hin danda'u si malee maalee aduun naan dhiibu. Haatetuu dhabdee aduun si dhiibdeeti obboleessa obboleetti wanna keessa wamu hin jirre maa fakkeessan goone. Ayii mucattii tana baay'ee jaaladha. Anaaf galatoomne. Sagalee ol fuutee na hin haasisuu maaltu gibireema. Janjanaa fittee ishee addaan hin beeku. Janjanaa fixanii booda ishee beeku jechuun addaan. Janjanaa fixanii booda isheen beeku jechuun aadaa miti. Malee. Foozii jirtaa jira bal'aa akkam baddeen kaa. Oo mucattiin tun banna qabsiistee laal guyyaa walirraa wal barra qonna gootisee taate sa'aatiin akka suusii kiyyaatti sa'aatiin naa daawwattiiti misaa nyaattee naan jetti hiraata nyaattee naan jetti qursii nyaattee naan jetti achi ooftee gaaf ji'a ammootu guyyaa keessatti marraa takka gaaf ji'a lamaa ammootu guyyaa lamatti marraa takka maal jechuudha. Har'umaan jaalalli si qabee. Har'umaan kun madadeen ta'e. Gaafa walaa wal barru guyyatti marraa kana guyyaa keessatti marraa sadii naa ta'u wal saa ma osoo. Misaa nyaatteen ganama qursii nyaatteen adda gaafi. Misaa nyaatteen adda gaafi. Hiraata nyaattee adda gaafi. Rafteen adda gaafi barreeffama nagaa naa bulliin. Eegasanii gaafa ji'a takka gaafa harkatti na galfatte guyyatti akkam oolte bichaa gaafatti. Gaafa ji'a lama guyyaa lama keessatti guyyaa takka naa daawwatte. Maal jechuu kana yaa sabu. Ijoollee isatti baala boolee keessatti baay'ee. Baala booleedha. Lakka eeddoo sii godhe malee waan biraas hin goone yoo jaartii ta'e bira. Dhuguma amma jara namni sinumtuuf dubbadha wanta kana dhuguma jettu isin. Mee amma soban fakkaatti soban fakkaatti soban fakkaatti hin fakkaatti I'm sure hin fakkaatti. Imimmaan fixadhe malee boo'ee himadha ture. Imimmaan tun haa dhufu. Imimmaan kakaarraa addunyaa kanarraa deemee dhumata malee bara imimmaan hin dhumatu. Inni dhumate kasi eedda bu'aa bulee dhumate waan inni dhumatee beeka. Abet. Koo. Mee ati dubbiin tun soba jedhe dhuguma hin. Dhugaa hin fakkaatu. Koomantii dhugaa yeroo dhiiftee kan dhugaa hin fakkaatu takkitti isin dubbistaa mere. Hin beekan na beekan waan ta'eef barisaan akka nama boochisne nama boochisee immoo akkan dhaabadhu akkan xabaqaree hin beeku. Reefu ati afaan meeqa dubbatte reefu tana si boochisee naan hin jenne.
Ay kan jedhe yaani ay egaa mucatti san boochisee roona irratti Waalaikum salam. waan alatti si qabeeti sin boochissaa ture egaa mucatti san boochisee silaasiif ka'inaan kafalaa fi ture Illa jedhe awwal si boochisee hin jenne sun dhuguma si boochisee hin jenne. boochisii baqqaayii Walaa jira nama si ta'u. nama argadhe garee Kanaaf ilma targadhee malee Oromoon barqaan jabaattu. Yeroo laatti. Oromoo waan isin nama hojjette suuraa ishee kana galfata garuu garaallee nan danda'u. Mucaa ammaa boocisaa hin gaafadha. Qabdii isin irraa qaba. akkana gurmuu viidiyoon irratti haa dalaganii jaarsa namaa fudhatteedhanii silaa maqaan kiyya akkasuma xiqqoo ture. Amma wanti na barbaachisu maali beekasi? Borfaata samiiraan ganna garagalchanii jaarsa nama fudhatte tuni maalittiin jedhanii hoo kana Ammaan na barbaachisa beekta amma hoo. waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama suuraa kee duuba hidhatee na arrabsuu fi nama suuraa kee gaddeebisu na keessa akka. Oo dhubachoo marqasee guba dhagaa kan bufaatee fi Mahammadoon Maamudda gadi garagalcha maal warabbi. dhugaa bar yeroo tokko maal godhaseeti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jira wallahi itu ini. Dhiira balaa malee maal jibbaa. Ya? Jira balik malah mal jebak. Sumayyaan kan jettu dhiira balaa malee maal jibbaa. Mal bodi jalan di sejarah. Mucattiin takka waan jettiin irratti dalagde viidiyoodha kofalchisaa gammaa beekta roodii kan jettu tokko miila tokkoon afaan seenanii taasa'anii ofa isaaniitti faasaa kaasanii tun haasofsiisan beekta. Achumaan maal jedhanii viidiyoon irratti suuraa kee kaasteeti akkana kan jettu tokko suuraa kan go'iin giseen haasa'u qabannoo shabakaan naqabee amma mucattii tana wajjin dambaramna nu Oromooni. Alashia akka ishee dhugaa rabbi ofii aan uffattee ajaa'iba uffattee ajaa'iba san keessatti akkatti nama arrabsatu dhugaa rabbi namni ishee naa godhee kolfee nama wajjin haasa'e boru gadi garagalchanii beekadha. Anna makasih yang benar-benar. Garu dadan nonna tidak ada teh rawat tanah kok. Jangan sih kena tidak ada teh jadi rawat tanah sih tiga mata. Nah kas Ini boru kasi orang garagalchanii koo nama wajjin masih arganii. jangan sih kena ada teh ralat. Nanti warin nanya surah gitu. Jaarsi akka immoo achi suura dhufate. King orang kuta Oromia aku udah toko. Jaarsa nikaanarraa qabboote kan nikaanarraa hin qabu nikaa jaartii jechuudha bar nikaa godhachuu qaba. Oh, jangan sih mereka karya apa Animo. Akkana Ingiliin gabbara arsii kan danda'e akkuma 500 danda'e uma fudhata. hawaasa biraa garaa Waalaikum buludha. assalam. Wayita kana silaal goraan bulchuuf nan jedhu itti gabbara dhaqu goraan asii. Maali nasaan akkana irratti seete? Mana anu kiyya wanta kan qabu yoo gabbara muudin gaitti fuula isin qacca'u banna. Ingi mee dalagaa naasoo fi dalagaa namaa Ay, bar onnee bocna gootu jettu. Ay, miskiina rabbii jedhe ani miskiina rabbii arsii seenuudhaaf kuma 500 si barbaachisa. amma yoo Meeshaa deebisu itti galee gaafatama. ta'ee ijaarsi kun irraa badee jetti Sumayyaan. Foto solo barreessisu qabu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana kaabule akkasii barbachuu maaliif haatanii fi Khadijaan ajaa'iba as deebiste ana kan jettu haatee fi Samiiraan maalis fudhatanii turre hante ajaa'iba buufanni harreechaa dhufte beejaarti yeedha. Enen Faatee shakkee
Ayi tokkotu asiinaa barreessaa jira. Faaxee fi Khadijaan Jarat. fudhattee ajandaa buustee raawwattee tammaas deebisanii jaartii kiyya jedha gurbaan qaana'u torbee meeqa bade. Maali dhukkee irraa kakaasaniitti farda alachichanii ani cooma nyaachisee asii ergee cooma nyaachisee nyaadhu jedheeni nyaachisee hoolaa fa'aa qalee fi nyaachisee akkasitti kisaara naga shaffaaxee fi yaa'u kaa bakka ani dubbadhu angara haa dubbatu. Nabra. Oh, nabra kan nabra dalachaa sama araba. Ani cululuqseen ergee isaan daaraa fakkeessanii naaf deebisan. Ati alhamdulillah nyatu kamu kan argat tu. Mana bunuh apa ya alhamdulillah jere. Jaalalli fagoo kana fida. Jaalalli fagoo kana fida. Dua gitu macam gitu kan. Kanaafuu gabbara aarsiin dandeettu. Atiin kaayaa kutaa kudha tokko keessa. Gabbara shii. Dua gitu mana sir. Ani Dubaay jira. Woi, Dubai makan nasi jari na hari na puta takwa. Na dhukkubeen badee. Rabbi si haa fayyisu ayyoo si dhukkubillee inshaallah hin fayyita. Yoo Samiira illee si fudhattee to'ataa si buustellee ingirii rabbiin dandeettii si haa kennu. Isin ese Allah nama lain raban nama saya hinjiru ijazah boy. Ijazah boy, ijazah boy, ijazah boy, ijazah boy. Ay sudii gabra ijaaza waan baastanii ba. Kila ijazah dalam ijazah bahu na garre cuma makan boleh damne. Memang makan boleh sih. Maal jedhaa kun immoo jira. Alaa arsii waanni jiraan hin murannee fi jaalladha. Maali situu doktora hin argite ol qabdee argite maal jedhaa. Ketika orang memang arguan boleh. Inde maali doktora inni ol qabee argeedha. Alaan arsii kan akka nuun jenne. Inde. Kali doktor kau boleh kan lama tu. Enggak ni nak kasih. Akkuma dhalatti xiirri. Mana lanjut cuma kan ini aku juga ni memang tu. Usul semua orang aja. Inde. Ya. Ikan nak. Hin bareeda. Ay tokko uumamaan haali bakka bareedu jira haa isa qabnee maal godhanii. Lakki wana wadaan dubbisiin hin caanne lakki hin irra dhaabadhu. Asitti koomentii barreessitu kun hin dhaabadhu. Abbaate uummanni jajjara barreessinaaf gaafii badana gaafa nu gaafatan deebisee akka deebisu maaruu. Dhugaa dhukkee irraa taa'anii wantoota jiru. Naa oolachuu akkasi. Oh, oke. Koi kasih jaru. Wasi gafat dadi, orang kana devis. Wasi gafat dawan kana devis. Tamam. Waan si gaafadhu maal na gaafattee na genne dhiifama. Wasi gafat dah, gaafii gafat mana gaafii kana devisi. Ayyee. Salam nu rabbule so banggalin to kuna dene. Maal jedhee? Salam nu dene jere benar dene. Dene nahi. Oke banggal dah. Ethiopia Tiari toko Ethiopia ra Amerika demo. Pakistan dah banggal. Tiari toko Ethiopia ra Amerika demo. Saat toko walakka fudhate. Achas deebuuf daqiiqaa meeqa fudhata?
Saat tokko walakkaa fudhate kiyyaarri aaraa awwala deemuu baatee maali? awwala nama fe'atee deema nama guuttatee Itoophiyaa irraa Xiyyaara jettee moo kiyyaara Itoophiyaa jette? Xiyyaara xiyyaara Itoophiyaa si galchaa qoy Itoophiyaa Itoophiyaa irraa uummata Itoophiyaa irraa uummata guuttatee wayita Ameerikaa deemu sa'aa tokkoof walakkaatti fudhate. Qullaa wayiticha deemu sa'a meeqatti daqiiqaa meeqatti fudhata? Daqiiqaa ammoo sa'aatiidha. Dhagee Itoophiyaa irraa wayita nama guuttatee deemu sa'aa tokkoo fi walakkaatti fudhate. Wayita qullaa achas deemu daqiiqaa meeqatti fudhata? Daqiiqaa soddoma ofii sa'a tokko. Akkamitti? Asechee sa'a tokkoof walakkaa dhaqe. Achas daqiiqaa meeqatti fudhata? No biroo. Yalla deebisi. Yoo akkam gootee gad deebiste koo. Daqiiqaa Konneeshinii sirreeffadhu. Daqiiqaa meeqatti fudhata? wanta kana haga jennee yeroo Mokorina carraadha amma gaariidhaan sa'a sadii lafa biroo sa'a sadii. Meeqatti fudhata ree? Meeqatti fudhata? Hai. Maal jetta? Maal jetta? Sa'a sadii walakkaa sa'a sadii walakkaa miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rosa, nada. Meeqatti fudhata ree mokkori? Kaisiiti konneeshiniin baafatee kiyyata hundaba. Mokoraas warroonni haala jirtan xiyyaarri tokko Itoophiyaa irraa haga Ameerikaa sa'a tokkoo fi daqiiqaa walakkaa yoo deeme sa'a tokkoof walakkaa yoo deeme wayitichi as deemu daqiiqaa meeqa deema? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'a sadii fi no bir Ahmad nama kudha jaha kana deebisuu dadhabaa? Gaaffii cimaa akkam gaaffii cimaa gaaffii salphaadha. Ishi liifiseen kottu si galchaanii haala deebiti. Shabakaan konneeshinii si baafachiise. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Daafaa kaa gaaffiin salphaa walla. Gaaffiin salphaadha mukora. Mucaa qaalii nafse. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagash. Maal gaaffii? Laa sa'a tokko walakkaa nama biroo. Hunga jirta jira walla. Gaaffiin konneeshinii keessa hundatu. Konneeshiniin keessa hundatu dayyaalaa gaaffiin xiyyaarri tokko Itoophiyaa irraa nama guuttatee yoo Ameerikaa deemu sa'a tokkoof walakkaa yoo ta'e Itoophiyaa irraa qullaa Ameerikaa irraa qullaa wayita Itoophiyaa dhaqu daqiiqaa meeqa deema? Dafaa gaaffii kana irratti hirmaadhaa akka bicattiin dhuftu konneeshinii keessa ta'uu danda'a. Sa'a lamaaf daqiiqaa 10 akkamitti?
Wajtana baadha Shabakkaa kiyyatu didaara bar. gaafii argatte mana arganna. Dhugaa gaafirra hin jiru bilbilannaa bilbilameen garas dhaqe'ani. Shaahiin laa. Ira si deebi'ama. Dhugaa hin danda'u ani gaafa akkana. Gaafii isa gabaa. Haadhaan beeku waliin si jammar dhageetti hin beeku. Fakkeenyuma gammadu irratti xiyyaarri tokko Itoophiyaa irraa nama fe'atee yoo Ameerikaa deemu sa'a tokkoof walakkaa deemu wayita achi deemu daqiiqaa meeqa deemu? Daqiiqaa tokkoo fi sa'a tokkoo fi Sa'a tokko walakkaa deemu wayita qullaa as deemu daqiiqaa meeqa deemu? sa'a sadii deema jechuudha. Gabaa uummata isin deebisuu dhammatti. Sa'a sadii deemu natti fakkaata. Gabaa uummata isin deebisuu. Ishee akkamitti sa'a sadii deemu? Wayita nama fe'atu iyyuu sa'a tokko walakkaa deemu. Wayita achi deemu daqiiqaa meeqa deema? Sanuma deema sa'a tokko walakkaa deema yoo deemus yoo deemus. Namni si jala Orang bikin kampus banyak ada Dhugaa hin danda'an karaa gaafa eekkaraa dhugaa harbi. daqiiqaa 90 deemaa daqiiqaa 90 maaliif awwaala sa'a tokkoo fi walakkaa irratti sa'aan tokko daqiiqaa 30 daqiiqaan 30 sa'aan tokko daqiiqaa 60 30 irratti dabalatee 90 daqiiqaa 90 akkasiin jedhe daqiiqaa malee sa'aatii isin jedhe. tete. Simarna sikkanna si fidde. Dhugaa gaafii kana dhagee gaafannoo deebii isaan beeku malee yeroo ijoollee ol gaafattu dhagee jira liif irratti hin dhaggeeffadhu dhaabadhee malee. Malee balaa akkasiin jedhe daqiiqaa meeqa deemaa isin jedhe daqiiqaa sanumarraa walitti herregee jedhu 90 jechuudha. Warri naala jirtanii Daqiiqaa 90. jaatamarraa 30 dabalatee 90 sa'a tokkoof nuuta daqiiqaa 90 jechuudha. Daqiiqaa 90 deema jechuudha maashaallah. Akkuma reegamu akkuma walaati maal soddamtu diree sa'a tokko walakkaa deemu sa'a tokko wala deemu garuu akkasii jedhe daqiiqaa Ani 50 jedhee bar 40 bicha hir'ise jechuudha. deebiin mara wala deebii si deebii mara daqiiqaa fayyaasa jechuu danda'a. Ishee ammallee gaafii itti aanu hin gaafadha warri ni haala jettanii. Baabura waadaa kun jira. Ya Amma irbaata hojjechuudha. Xiqqoo turee seenaa ishii. Ni dhufa. Ijoolleen irbaata na hojjedhanii bilbilaatti dawwalani. Sandushii wayii godhe irbaata guddaallee miti. enggak ipipet. Furdinaa qanna san jedheetiin sandushiitti kenna. Aadaa. Sapang doangnya ini. Naan hojjedhu Oduu tiyataatiin kuntuutaa maalan godha. Daa'ima namaa taatiin dhaabbata nama nyaachaa jirti. Oduu tiyataatiin sirriitti godha sirra. ammallee jimaalaa dhufuun Ayyaani dhufa ishii galatoomii. Xiqqoo tureen seenaa. Galatoomii. Silaa dhukkee sirra kaasa'eetiin naasaa galte. Nama rarree. Rabbiin malaafetti sossobee garaa malaafte. Ayyee garaa garaaf istee malee silaa dhukkee sirra kaasa'e jedheetti. Miskiina rabbi yalla. Suura kan jeebaatee waan ta'eef lubbee jabaatee Ayyee bakka ishee. Shuda waranti. Taa'u. Ija shoorxaa tasii fide silaa gon. Okay. Haala silkiin kiyyaa cufuu dide. Anuu sirraa cufe. Ishi gaafii isin gaafadhe gaafiin itti aanu baaburri tokko baaburri hin beektan sa'aatii tokko keessatti kintaala 50 yoo daake sa'a tokko keessatti daqiiqaa walakkaa keessatti kintaala 50 yoo daake sa'a tokko keessatti kintaala meeqa daaka?
دفع 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 دفع. أولا دقيقة ما تدري أنا قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة ما تدري أول إن بكير أنا والبودة كل شيء عندنا كنت قاعد سين. أنا ها deebii أتس namaa دي meeqa ta'e? ما نت Meeqa ta'e deebii namaa? deebiin amma daqiiqaa sagaltamaa siin jedhe ma gaafin salphaa sa'a sadii eessaa saati itti nama baay'atee daqiiqaa takka walakkaa siin jedhe mannuu sa'a sadii iddoo akkami herreetu qoota Sa'a sadii walakkaa sammuu bare hin hojjeta gaasirritti. abbatu lakkoofsitti hatu eegalte gootillee hooyi eessa baddillee ittanii nama booduun hin jiru mireessi wayituma asirra nama argitan bichaa siyaanni maali malee Si gaafadhee bara. eessa na gaafate Wanti jalatti. komantii jalatti komantii kamii jalatti na gaafate Guyyaa hunda si bara. Ishi biroo fakkeenya makiinaan xiyyaara tokko Ameerikaan Itoophiyaa irraa wayite nama badhatee Ameerikaa fidu sa'a tokko walakkaa deemu itti as deemu daqiiqaa meeqa deemaa siin jedhe. Daqiiqaa meeqa deemaa akkuma walaasan sa'a tokko walakkaa deemaa garuu kan siin jedhe daqiiqaadha malee sa'aatii siin hin jenne. An daqiiqaa meeqa siin deeme siin jedha wal sa'a meeqa deemee meeqa si daqiiqaa meeqa deeme garaagarummaa inni qabu sanuma malee warri sagaltamii jiru. Ishi gaafii itti aanu si gaafata Rooza baga daltee. Baaburri tokko hin beekame. Walakkaa isaatiitti yoo 50 daakee. Ammas walakkaa isaatiitti 50 daakee. Akkamitti isin jedhe ani kasi gaafadhe madaabaraa jedhe malee dur baaburri madaabaraa daakaa qoon. Mee akkamitti madaabaraa daaka baaburri? Midhaan daaka malee madaabaraa daaka. Midhaan jettee mee? Anduuba yoo midhaan jedhe madaabaraan jedhe madaabaraa jechuun kan midhaan itti naqataan baay'ee. Midhaan keessa madaabaraa keessa midhaan jira jechuu kiyya bara akka kiyyattaan sana yaade. Anjira jedhe madaabaraa bitaa jedhe. Hojii keessa nyaata. Akka jechuun maaliif gaafii maaliiti kun silumaayyuu? Okay. Gaafii adii deebistu na gaafadhutillee. Ayyaan immoo maaliif si gaafadha? Gaafichi maa wayii gaafadhu jedhanii mataa hooqatte. Gaafii gaafatame deebisuu hin danda'u waan nama gaafadhaa sila. Inni akka maqaa hooqattetti anuu garaan bocuu na jedhe gaafichi maa jedhe fakkaata. La anakki keessan garaan jabaadhu rakki keessaa garaan jabaadhu mana. Namni akka keetii libbee jabaatu gaafata maa wasoofna mee. Wasoofummaa barbaadu yeroo ta'a. Dhuguma bar. Namni akka keetii libbee jabaatu hin jiru. Sun gaafii gaafisuu danda'e waan laafa baqa waan si deebisuu dandeessu si gaafata. Mee dhimma garaan alaaf taa'ee qollee qabdu yeroo isaanii. Hin sobiin eegamu uummata kanarra. Garaan kiyya siif timaatimii dhabeera. Timaatimii dhabeera. Lala me kesi na so dulala rabbiya kingi en saladin ne dubita na duga ta me duga te buda tam jiti no kana anje to Ndee kana bar. na be ga me de Ni gaafa ni gara nama Allah bar itu maras beekama. Dubai visa na ergi Dubai na ergi sinjina de ma kana tiko me tan Dubai sinjir sabani cikitane Ufeera naan jettee miti gaafa darbe soosii naan soo akkasii bakka. visa si ergana jite wa na shante hadeen Isin ati diddee jennaan namni biraan ati deenaan hin jenne. Eenyu oh isi wori shamarani babbareedu ni ma kan libbee jabaatan ko walla garaan jabaan isaa. Garaan keenya. Name shamarran diimtuun libbee jabaatti. Ma jalatti komantii ala taa himan. Akkuma keessa dhagaa akkuma keessa na bara. Maaletta? Asumaa jabaatta sila. Ani namna gayyaa libbee laabuun jiru libbeen bishaan naqattee yeroo itti adee. Akkuma jabaannu kan si godhe kan nu godhe si miti moo. Meera biiroo isaan libbee jabaadhaan jabaadhu hin beekan. Garaa laafaa adeeni. Wallaan jabaa. Kana jalatti gal.
dhakaa gurraacha Ingala kayak apa sih tentu bro? Ah, hin jabaatte baay'ee malet. baay'ee jabaatte barate Nero zaman lebih jauh dan jauh. Baru mereka. garaadhuma nama murachiisu hin deemu silaa namni xiqquma Eh? tokko bakka yaaleetu iyyuu bakka silaa hanga tokko mokkoromaa ati gizuma tokkicha Namboji, karaa kutta bakka namboji, namboji. akkam booyye osoo osoo sidhaan hin bossooti Namboji sih kayak asal lebih jauh aduh. Lak mio sing garasi lah tuh. Rosa lebih jauh. an dhugaatiin kiyya baay'ee namaaf laafadha Anu lah kafara kita dah lebih jauh terus. Kau lebih. yaalteetta garuu isa baati Mas, Rosa tuh ni mendu berat yang sobat tarik kan. dhuguma bar Eh? ni ati laa yoodhuma akkasitti ilaaltu mee maal sitti mul'atan ilaali namni an amma ija keerratan si lakkaadha amma waa hunda bar waan keessa jiru Gimana? Fakkaatu. sirriitti rakkoo garaadhaa waan ati yaadaatu keessa kee akkam akka ta'e laafee Bakka itti ol ta'e bultullee hin jirin kan. kun dirqama garuu ciisicha hin baasu. Mee adama dhugaa dubbanna. Dhugaa dubbannaa Roosaa nama gadii fi seenii kara torbaa yeroo 15 ga'u hunda. Takkaa si eessa badeenuu nage. Takka. Ilaallaan Maal jechuudha? maaliin godha ishee akkamiin si gaafadhamee ati namni yoo si gaafatan namaan deebistu dhaqi ilaalii san keessan si barreesse kiyya yoo mala kiyya macarashaa irra boo Edaa suurri marranii kunillee gada sobdanii isaan sobdan si hawwatu dura. sobamaa itti dhugaa dhabar Hara ana bad. eenyuman argina jedhee kakadhume ati waan si barreessisan Hagaalli biraa baay'ee qalabatii akkubatti si godhani. Nan bad. si yaadee maqaan siin jedhe maaluma ta'e bakka mucaan na jalaa jedhee Dhugatti na dagatte si kan laalu. dhuguma Sooftii miti fudhadhee fuuldura barri cufadhe. soltaa qalbii miti biran baay'een si yaadan ture guyyaa tokko mama waa kana maxxansi ture numaan bakka akkuma ati nagaadhuma kee Eegisani qalabatti keessa. Ani online irraa bannaan dhufee qalabatti nama isii dire. ati yoo si yoo inni sii kaaye Ani qalabatti kakkitti irraa qaba. kiyya maanni garaagarummaan isaa maani garaagarummaan Kuni ani hin dafee jedhaa kaartiin qabu jechuudha. Kuni ani immoo qaadhimaa qabaa. ayyee Kuni ammoo kichuudha ani fuudha hin geenye. Dhufeetiin akkasiin agarra qaalichi.